Hojiin Rabbii nama dinqam. Obboleessi keenya Abdii Raggaasaa erga yeroo dheeraadhaaf haala hammaataaf ulfaataa ta'e keessatti kufee booda yeroo jalqabaatiif nama keessa gadi bahuufi iddoo hojii beekamaa ta'een dhaabbata guddaa gurgurtaa meeshaalee uffataa Giraand Birri jedhamu daawwataniitiin jiru. Hundi isaan dhaabbata gurgurtaa meeshaalee uffataa Giraand Birri faashin kan ta'e Injiinar Miftaa Jibriil Barruu guyyaarraa fuula feesbuuka isaa irratti barreesseen saahiba kiyya qaalii baga Rabbiin fayyaadhaan asiin si gahe yaa Abdii Raggaasaa osoo fayyaa hin qabaatiin bakka hojii kiyyaa dhuftee daawwachuu keetiif galatoomi jedhan. Waamicha tokko malee Abdiin kanuma inni dhufee na waameen argee jedhan Injiinar Miftaan nan rifadhe nan nahe hojiin Rabbii na dinqe edaa Rabbiin akkuma fedhe godhaa jedheetii yaade jedhan. Inni gonkumaa akkasitti deebi'ee dubbatee bakka ilma namaa dhaqee ni ziyaara jedhee yaadeen beekuun ture jedhan. Namoonni mucaa kana akka inni hagana fooyya'ee wayyaa'uuf gahee ol'aanaa qabdan kanneen gaafa jalqabaa haadhaaf abbaa taatanii mucaa kanaaf wareegama hedduu kaffaltan keessumattuu Haydar Abdii bilisummaa baay'ee galatoomiim. Waliigalaan namoonni humnaan maallaqaan yaadaan mucaa kana deeggaraa turtan hundi baga gootan. Yoomillee gaabbitan fuuldurattis gargaaruun barbaachisaadha. Wal qusachuu fi wal deeggaruun ammoo shari'aadha namummaadha. Shayxaanaaf nafsiyyaa keenya nama to'atee obboleeyyan dhugaa ta'uu Rabbiin nu haa taasisu jennam. Abdiin hagaan beekutti nama miskiinam nama yeroo gorsa namaa fudhatuudham. Yoo hanqina irratti agarre obboleessa keenya gorfataa yoo cimina irratti agarre jajjabeessuu qabnam. Abdii qofa osoo hin taane namuma kamiifuu akkas tahuu qabnam. Rabbiin akhlaaqa keenya tolchee imaanaan nu haa faayu jechuudhaan barruu isaanii xumuran Injiinar Miftaa Jibriil.